السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا بك شو سلام عليك يا بك مجرتنت سناغو سننجتشا سجنتان كينيا أكما بكمو سجنتا غافي في ديبيتي والدرا دوبان التفوفا أكسما غافي أما درا إسن غافده deebisuu dadhabdanii jira. Gaafii san irra isinii deebi'ee yoo kan dandeeysanii yaaltan taates ni yaaltan, dadhabnaan isiniif hinima arra isinii himuuf hin dhiyaadhe. Khalaas okay, akka mul'atu gara kanatti yooniif dadhabdan isiniif hin deebisa, yoon kaan yaala. Gaafiin takkaffaan gaafiin akka jettu xayyaarri tokko biyya tanarraa nama fuudhee fe'atee osoo Itoophiyaa deemaa ni jiru daangaa Suudaanii fi kan Itoophiyaa jidduutti garagalee achitti kufe. Daaraa ta'e achitti nama irratti hafe eessatti awwaalanii jenne. Xayyaarri tokko asirraa Suudiirraa nama fe'atee gara Itoophiyaa osoo deemuu daangaa Suudaanii fi kan Itoophiyaa jidduutti kufe. Achi daaraa ta'ee nama hangaafe eessatti awwaallaa tan jettu. Gaafiin takkaffaa tana tan deebii hin argatin. Gaafiin lammataa tan deebii hin argatin. Waan addunyaa tanarraa akkaan mi'aawaa arrabni kee yeroo mara dhandhamuuf jaalatu. Kanetti waan addunyaa tanarraa haalaan mi'aawaa arrabni kee yeroo mara dhandhamuu jaalatu jetti. Kanetti. Okay, daawwattoota keenya seenaa sheer godhaa wal biraan ga'a. Gaafii biraatti isin qabaattiin isinii dabala waliin isinii deebisa. Share argo. Sena. Sagantaan teenya sagantaa gaafii deebii akkuma beekamu waan adda addaa irraa barattan jennee yaanna. Nuti asitti gaafii fi deebii isin gaafachuun kun waan hin beekne isin barsiisuudha. Akkuma beekamu gaafiin asirratti isin gaafannu kun gaafii jajjabduu waan taateef itti dhiyaattanii waan isin asirratti isin barsiifnu kanarraa hubachuu dirqama. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa kaniin isinii maxxanse kanarratti bilbiltanii gaafii yaaluu ni dandeeysanii. Seenaa sheer godhaa sheer. Seenaa wal biraan ga'a. Gaafiin akkanatti waan qabdurraa yooniif namaa waa kennite waan san hin qabnetti waan qabdu irraa yoo namaa kennite waan san dhabdu hin qabdu waan san. Kanatti okay. Bilbila waan addunyaarraa akkaan mi'aawaa tan arrabni kee yeroo mara dhandhamu waan addunyaarraa haalaan mi'aawaa tan arrabni kee yeroo mara dhandhamu jetti. Akkana. Biyya dhalaan mootii dhalaan biyya bulchitu yooniif dhayxe. Gaafiin sadaffaa akkanatti. Biyya dhalaan biyya bulchitu yooniif dhayxe. Askarri dhalaa shansi qabe. Dhiira yoo qabanni ajjeesan. Yeroo kana yoo akkam taate harkaa ba'uu dandeessa.
akkamitti harkaa baata? Bilbili gaafii si tarrisee hin jiraatan keessaa ta dandeessu yaaluun mirga keeti dandeessee deebisnaanis deebiste dadhabnaan isiniif hin deebisa. Akkasuma sagantaan keenya sagantaa gaafii fi deebii wal duraa duubaan itti fufa waan hin beekne wal barsiisuu taatii seenaa seenaa. Sagantaa gaafii deebiiti bilbila keenya asirra jira. Bilbiltanii yaaluu ni dandeessan. Sodaattanii jirtan boorra. Warri hoggaa ta'an akkasii bilbilee gaafii deebisu hin jiruun seerra. Eessa kutan? Ni rafani. Sheer godha. Mee wal biraan ga'u. Waliin dhaqqaba. Turuun barbaannu gaafii laal oowwituudha. Xayyaarri tokko Suudii irraa nama fe'atee yoo karaa Itoophiyaa kan deemu ta'e daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti kufee achi daaraa ta'ee nama hanga irratti hafe eessatti awwaallaa. Kana itti gaafin. Biyya mootiin dhalaadhaa dhayite dhalaa biyya bulcha gaafin lamataa. Biyya mootiin dhalaa dhayite yoo dhalaa biyya bulchaa biyya sanitti yoo dhiiraa agarte dhalaan ni jeefti. Askara dhalaa 5 kumaandoo bakka takka si qabe. Yeroo san akkamitti harkaa baata? Okay. Tana gaafin. Tan lamataa waan ati qabdu. Tayoo ati nama warraa kan nite siinafne kanetti. Yaalaa kottaa yoo dandeenye isiniif hin deebisa. Osoon ani isin hin deebisneen duratti dhuftanii yaaluu ni dandeessan. Bilbila. Seenaa kottaa seenaa. Bilbiluu ni dandeessan. Waan ifii qabdu yoo irraa waa namaa kan nite siinafneetti. Waan sanni dhabdaa hoji. Waan takka ni qabda yoo irraa namaa kan nite hin qabdu. Maali wanni san? Wanni yeroo mara addunyaa kanarratti arrabni kee dhandhamuu jaalatu. Waan akkaan mi'aawu kan arrabni kee yeroo mara dhandhamuu jaalatu. Deeman jinga. Okay, daawwattoota keenya har'a namni gaafii deebisuu danda'e hin jiru. Namni yaaluu hin jiru fakkaatti. Gaafiin gaafatamtee jirtu deebisaa isii gaafii deebisaan qabneen gaafata akka jenne asirratti takka takkaan isinii deebisuudhaaf wanni dhufeef. Yoo kan yaalu jiraate
osoon isiniin deebisneen duratti yaaluu ni dandeessa. Yoo kan hin jaalle taate dadhabnaan isiniif hin deebisa. Akkana. Bilbili yaali. Bishaanii miti. Bilbili qottu. Lakkoofsa bilbilaa achirratti si barreessee jira. Lakkoofsa saniin bilbiliitii yaali gaafii. Tabiraatiin siifiin kan waan ta'eef bilbiltee yaamuu ni dandeessa ibsa. Okay. Waan akkaan mi'aawu addunyaa kanarra arrabni kee yeroo mara dhandhamuu jaalatu. Kanatti fakkeenyaaf gaafiin xayyaarri biyya tana Suudiirraa xayyaarri tokko nama fe'atee gara Itoophiyaa deemuun jira jennu. Daangaa Suudaanii fi kan Itoophiyaa gidduutti yoonif kufee kan caccabu ta'e nama hangarratti hafe eessatti awwaalanii akkanattu. Gaafiin lamataa biyya dhalaan mootii dhayitee dhalaan askara sijjeefti yoo si qabde dhalaa 5 kumaandoo si qabe yaa jennu. Yoo akkam goote harkaa ba'uu dandeessa. Akkamitti harkaa baate? Akkana. Tan sadaffaa waan addunyaa kanarraa akkaan mi'aawu arrabni kan dhandhamuu jaalatu yeroo mara. Tan afuraffaadha waan ati qabdu tayoo irraa waa namaa kennite siin hafne atis qabdu. Tan shanaffaadha gaafii 5 isinii guutu bilbiluun oolta yoon 5 godhe. Gaafii 5ffaa kettu waan miila hin qabne gurra malee jiraachuu hin dandeenyetti. Waan miila malee jiraata kan gurra malee jiraachuu hin dandeenyetti gaafiin 5ffaa. Akkana. Miila malee jiraatti gurra malee jiraachuu hin dandeessu. Bilbili kottu yaali. Waan miila malee jiraataa gurra malee jiraachuu hin dandeenye jetti gaafiin 5ffaa. Rusaa Abdul Jalil Dadir. Bilbili kottu yaali gaafii. Xayyaarri tokko Suudiirraa nama fe'atee gara Itoophiyaa deeme haa jennu. Daangaa Suudaanii fi daangaa Itoophiyaa gidduutti kufee yooniif kan daaraa ta'ute nama irratti hafee eessatti awwaalla? Nama hanga hafee eessatti awwaalla jenna. Gaafiin lammataa biyya dhalaan mootii dhalaan biyya bulchitu. Biyya yoo dhalaan qabde si ajjeestu dhayxe. Yeroo kana dhalaa askara 5 qabe. Akkam yoo goote harkaa ba'uu dandeessa? Akkamitti harkaa baata itti gaafin?
Gaafiin sadaffaa waan addunyaa tanarraa akkaamee warramni yeroo mara dandamuu jaalatu. Gaafiin afuraffaadhaa waan qabdu ta'oo waa irraa namaa kan ati hin qabneetti. Gaafiin shanaffaadhaa waan miila malee jiraatu gurra malee jiraachuu hin dandeenyeetti. Okay. Cufa isiitu takka takkaan isinii himee lafa isinii kaa sirri dhageeffadha. Ni yaalta yoo ta'e isinirraa dhaabbeef hin jira. Waan yaalinsaa waan hin qabneef. Namni itti ilaaluu danda'u illee hin jiru fakkaatti har'a. Anaa isinii deebisa. Gaafii har'aa tana guutuu isiniif hin deebisa. Biyya dhalaan mootii biyya bulchitu yoo kana hiiku ta'e dhalaa biyya bulcha. Dhalaan san askarree yoo si qabde akkatti harkaa baatu. Dhalaa tana yoo kam godhan harkaa ba'uu danda'anii ta'ettu yaali wanni isin jeelan. Xayyaarri Suudii irraa nama fe'atee daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan jidduutti kufee yoo daaraa ta'e nama irratti hafee isatti awwaalaniitti. Waan addunyaa kanarraa akkaan mi'aawu tan arrabni kee yeroo mara dhandhamuu jaalatu jetti. Gaafiin shanaffaa, gaafiin afuraffaa waan qabdu ta'oo warraa namaa kan ta'e hin qabne siin jedhu. Welcome, raabdi koo bilbili. Kot bilbili yaali har'a namni itti ilaaluu danda'u jiruusa. Gaafiin shanaffaa immoo waan miila malee jiraachuu danda'u gurra malee jiraachuu hin dandeenyeetti. Waan miila malee jiraata kan gurra malee jiraachuu hin dandeenye. Isiniif hin deebisa. Nuu deebisi jaa warri sodaatanii raannaan nuu deebisii jaame qotta. Ammaan dhabdhabu godhee isinii deebisa. Dadhabdanii jirtanii isiniif hin deebisa. Biyya dhalaan mootii yoo dhayitee dhalaan askarri shansi qabe sijjeesu yaanii meeti. Akkatti harkaa baatu. Dhalaa tana keessaa tarra fokkottuu haan ajjeestu jettati. Yeroo sana kam jettiin intala ta'e ajjeesi jettiin taaniin. Anaaf fokkotaa itti tuunis ati ajjeesi. Anaaf fokkotaa miti ati ajjeesi osoo yaaniiti tarra fokkottuun ajjeesaa jettanii akkasis si dhiisan jechuudha. Tokko algadda immoo karra bareedduu jee karra bareedduu haan ajjeeftu nannaaf bareedee itti santu dura si dhaawu. Akkasi gaafiin okay. Gaafiin lammataa akkamiin xayyaarri Suudii irraa nama fe'atee daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti daaraa ta'e nama hanga irratti hafe isitti awwaallee inni namni itti bu'ee dadhabee jiru. Namni irratti hafee maaliif awwaalama obboleeyyan keenya? Akkana qabdi sun deebiin namni irratti hafe kan rabbi hambisee hin awwaalamu jechuudha. Kan mataa irratti awwaalannaan jee hundaa jira. Kan mataa irratti awwaalannaan jee jira. Kan achumatti awwaalannaan jee jira. Namni hundi waan adda addaan naa himuu ture. Gaafii deebisaan akkana nama irratti hafe hin awwaalanii deebiin. Xayyaarri garagalee namni daaraa ta'e nama hanga hafe eessatti awwaalladha wanni hin gaafadha. Nama irratti hafe hin awwaalanii jechuudha qabdanii irraa baradhu kun dhagaye. Gaafii lama sii deebiseen jira. Aywa. Okay, gaafiin sadaffaa wanni akkaamne addunyaa irraa arrabni kee yeroo mara dhandhamuu jaalatu ta'enne hancufateeti. Hancufatee yeroo mara dhandhamta amma dhandhamuutti hin jira. Hin dadhabdu jechuudha. Gaafiin afuraffaadhaa waan ati qabdu yoo waan irraa namaa kan itti siin hafne ta'enne iccitiidha. Iccitii waaqishoo si harkaa baanaan kuttee ati hin qabdu.
waan qabduu ta'e warra namaa kan hin qabne jenne iccitiidha iccitii ati xiqqoo si harkaa dubbattee baanaan kutte. Okay, wanni miila malee jiraatu gurra malee hin jiraanne dubbii afaan namaatii baatu waan akkamma haasa'u jirru kana miila malee deemtee isin dhaqqabu jirti yoo gurra qabaattanii gurraan dhaga'uu baattan isin bira ga'uu hin dandeessu jechuudha. Warri gurra hin qabne dhagaan jiru warri gurra qabu dhagahaa jira. Gaafiin teenya shananuu kana fakkaatti achumaan warri gartee gaafii takka dhiiroo waan hin jiran nu gaafatamoo wooma jiru jettanii yaaddanis akkasitti takka takkatti addaan isinii baasee lafa kaayeetiin jira. Achumaan deebi'aa waan isin dhibee hunda waan baruu barbaaddan gaafiin isin gaafadhe keessaa yuutuub kiyya dhaqxanii chaanaala kiyyarra bakka sha'u jettanii itti barreeffattanii achumaan sabaskiraayib godhuu hin dagatinaan isin jaa. Insha Allah gaafii biraatiin hanga walitti dachaanuu nagaan naa bula.